Tolega hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu accounting 1 chapter 3 waliin eegalle accounting for merchandising business kan jedhu waliin ilaalaa turre jechuudha. Isaanis akkamitti yeroo buyeriin purchase yeroo godhu akkamitti akka galmeessinu, yeroo selleriin yeroo gurguru akkamitti akka galmeessinu waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'aa paartii sadaffaa kana keessatti immoo maal waliin ilaalla? Transportation cost fi sale tax waan jedhamanii mata duree gaggabaaboo lama waliin ilaalleeti gara paartii isa xaanu paartii xumuraatti ceenaa jechuudha. Kutaa ittaanu keessatti har'aaf transportation cost kan jedhuu fi maal ilaalla jechuudha. Sale tax kan jedhaman waliin ilaalla jechuudha. Mee kallattumaan egaa gara mata duree keenya har'aa transportation cost kan jedhutti waliin haa ceenu. Transportation costiin kun egaa maal waliin wal qabata jechuudha. Yeroo meeshaa kana bitanii gurguran seelerii fi baayeriin kamtu kaffaluu akka qabu kan nutti himudha jechuudha. As keessatti kan nuyi barannu eenyutu kaffaluu qaba. Yeroo baayeriin kaffalu akkamitti galmeessina, yeroo seeleriin kaffalu akkamitti galmeessina kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha kutaa har'aa kana keessatti. So transportation cost jedhee maal jedha? Either the buyer or seller may cover the cost of transporting merchandise from the seller warehouse to the buyer's. It depends of agreement. 1 for shipping point, 2 for destination point. Agreement jedhutu jira jechuudha. Maalidha? Meeshaa tokko bakka baayeriin itti gurgururraa bakka seeleriin itti gurgururraa bakka baayerii sanatti geessuu fi gatii transportii sanaa eenyutu kaffala kan jedhu kan nu ibsan agreementii lamatu jiru. Akkuma asirraa argitan inni tokko maalidha? For shipping point kan jennudha. Inni lammaffaan maalidha? For destination point kan jennudha. So FOB kan jennu kun maal jettee ibsamti? Free on board kan jenneetu hiiknaa jechuudha. FOB jechuun free on board. Kana jechuunis which means a title of ownership to goods will be freed on or transferred from the seller to buyer at a specific location, at shipping point or at destination point. But specific location tokkotti kan inni transfer to seller irraa gara buyeritti jechuudha. Inni kun at shipping point ta'uu danda'a or at destination point ta'uu danda'a. For shipping point kan jennu kana waliin haa ilaallu. For shipping point maal akka ta'e, for destination point maal akka ta'e mee waliin haa ilaallu. For shipping point maalidha? And the shipping agreement, the freight cost will be covered by the buyer. No cost to the buyer until the shipping point. Hanga shipping point sanaatti buyeriin costii kaffaluun qabudha. Kana jechuun inni sadaffaan maalidha? As shipping point the ownership title pass from the seller to the buyer jedha. While on the transit good are considered to be the property of buyer jedha. Gabaabumatti isinitti himuu fi for shipping point kana keessatti transportation cost buyeriitu kaffala. Kana jechuun amma fakkeenyaaf seeleriin bakki gurgurtaasaa markaatoo haa jennu. Buyeriin immoo bakka inni itti gurguratu buyeriin bakka itti fudhata dirree daawwaa haa jennu. Buyer placing keenya dirree daawwaa haa jennu. Buyeriin dirree daawwaadha. Seeleriin eessatti gurguraam? Markaatoo haa jennu. Kana gidduu maaltu jira? Espaaltiidha jennee haa fudhannu iddoo kana gidduu. As dirree daawwaadha. Kun buyeriin dirree daawwaa, seeleriin markaatoo.
haa jennu. Fob shipping pointii sin hubachiisuuf jechuudha. Amma gaa fob shipping pointii kana keessatti baayeriin markaatoo kanaa dhufee fudhate hamma asii kanaatti oddoo kanaan gaata yoo ta'e dirree daawwaadhaan gaata yoo ta'e yookiis meeshaan gurgurame sun markaatootti baayerii sanatti dabarfamee kenname yoo ta'e kana gidduu kaffala jechuudha. Baayeriitu kaffalaa jira jechuudha. Maaliif markaatootii dhufee fudhate waan ta'eef. Markaatootii hanga dirree daawwaatti eenyutu kaffala jechuudha? Baayeriitu kaffalaa jechuudha. Fob shipping point kan jennu isa kanadha. Kunoo bakka seeleriin itti gurguruu kanaati dhufee fudhata jechuudha. Markaatoo kanaati dhufee fudhate hanga dirree daawwaa ga'utti transportation cost eenyutu kaffala jechuudha? Baayeriitu kaffalaa jechuudha. Baayeriitu kaffalaa jechuudha. Akka fob shipping pointii keessatti jechuudha. Meeshaan karaarra jiru sun akkamitti fudhatama jechuudha? As keessatti akkamitti fudhatama jechuudha? Property baayerii sanaa jedhamee fudhatama jechuudha. Kanaaf iyyuu maaltu eenyutu kaffaluu qaba jechuudha? Transportation cost baayeriitu kaffaluu qaba jechuudha. Maaliif markaatootii hanga markaatootti itti dabarse waan ta'eef seeleriin meeshaa gurgure sana markaatoomatti itti kenne markaatootti itti kenne waan ta'eef sana gidduu eenyu kaffala? Baayerii isa dirree daawwaa jiru sana jechuudha. Baayerii isa dirree daawwaa sanatu kaffalaa jechuudha. Baayerii isa dirree daawwaa jiru sanatu kaffalaa jechuudha. Akka fob shipping pointiitti meeshaan karaarra jiru sun propertii eenyu jedhameetu ilaalama jechuudha. Propertii baayerii jedhameetu ilaalamaadha. Isheen dhumaa kun while on transit goods are considered to be the property of buyer kan jettu ishee kana ibsiti jechuudha. Dabalataan fob shipping destination kan jennu immoo jira inni lammaffaan. Fob shipping destinationiin immoo walii galtee akkamiiti? Under this shipping agreement freight cost will be covered by the seller jedha. Gatiin transportii sun jechuudha. Gatiin geejjibaa suni eenyutu kaffala jechuudha? Seeleriitu kaffalaa jechuudha. Seeleriitu kaffalaa jechuudha. Under what? For destination point. No cost to the not cost to the buyer and the buyer place of business jedha. At destination point the ownership title passes from the seller to the buyer jedha. Titiliin abbummaa meeshaa sanaa bakka kamitti itti darbaadha? Bakka meeshaan sun ga'uu qabutti itti darbaadha. Destination point sanatti jechuudha. Shipping point keessatti seller market place sanatti kan inni itti darbu jechuudha. Titiliin sun meeshaan sun kan itti sarakkabamu yookiis kan itti dabarfamee kennamu bakka selleriin gurguru sanattidha. Destination point keessatti garuu seelerii irraa baayeriitti kan darbu destination place sanarrattidha. Kana jechuun good in transit are considered to the property of the seller. Meeshaan karaarra jiru sun jechuudha. Akka property eenyutti ilaalama? Akka property seeleriitti ilaalama jedha. Mee isa kana immoo fakkeenyuma amma isinii fudhee isinitti agarsiisu. Amma seeleriin akkuma dura jenne markaatoo jennu. Inni kun immoo dirree daawwaa jennu. Amma gaa seeleriin meeshaa gurgure sana kan inni baayeriitti dabarsu yookiis itti kennu kun oddoo kanatti yoo ta'e dirree daawwaa kanatti yoo ta'e jechuudha. Meeshaa kana kan irraa fudhatu baayeriin inni dirree daawwaa jiru kuni seelerii isa markaatoo jiru kanarraa dirree daawwaa kanatti irraa fudhata yoo ta'e gatii kana gidduu jirtu yookiin transportation karaa kana gidduu deemamteef eenyutu kaffala jechuudha? Seeleriitu kaffalaa jechuudha. Kana jechuun oddoo kanatti irraa fudhate lamma baayeriin dirree daawwaa kanatti irraa fudhate markaatoo miti. Dura shipping irratti markaatoo kanatti irraa fudhate baayeriin. Kana gidduu baayerii kaffalaa jechuudha. Propertii baayeriiti jechuudha meeshaan karaa irra jiru sun. As keessatti garuu kana gidduu eenyu kaffalaa jira? Oddoo kanatti itti dabarsaa jira. Daawwaatti itti dabarsaa jira waan ta'eef eenyu kaffala jechuudha? Seeleriitu kaffalaa jechuudha. Kanaafiyyuu meeshaan karaarra jirtu kun
good in transit inni jedhu meeshaa karaarra jiru sana jechuudha. Kanarra kan jiru kanaaf eenyu kaffala jechuudha? Seeleriitu kaffalaa jechuudha adeemsa kana keessatti. I am sure isiniif galeera jedhee tan yaada. Isaan kana egaa akkamitti galmeessinaadha akka biraan. How the buyer record itidha. Transportation cost were covered by the buyer is added to cost of merchandise jedha. Gatii bittaa sanatti gurgureetu yookiis inventory isaatti dabalaa jechuudha. Transportation yoo kaffale buyeriin gatii inventory isaatti dabalateetu galmeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf in predict system jedha. It recorded in freight in or transportation in account or and finally added to the cost of merchandise jedha. Jalqaba maal godha jedha. Jalqaba yeroo galmeessu predikii jalatti freight in or transportation in jedheetu galmeessa. Dhumarratti maal godha? Maal godha jedha. Inventory isaatti dabalaa jechuudha. Inventory isaatti dabaleetu galmeessaa jechuudha. Transportation costii kana jechuudha. For shipping pointii jalatti. For shipping pointii kan jennu immoo yeroo buyeriin transportation costii sana kaffalu jechuudha. Freight in or transportation in kun immoo maal qabaata? Debit balance qabaata. Maaliifi purchase account keenya yookiin inventory keenya dabalaa jira waan ta'eefi maal qabaata jechuudha? Debit balance. Gatii bittaa keenya sana dabalaa jira jechuudha. Kana jechuun inventory keenya daballe jechuun gatii bittaa osoo amma 1,000 binnee 200 transportii kaffallee inventory keenya maal jennee galmeessina? 200 jennee galmeessina. In dabalee jechuudha inventory keenya yookiin purchase account keenya dabalee jechuudha. So debit balance qabaata jechuudha. Freight in or transportation in accounting keenya jechuudha. Perpetually jalatti immoo akkamitti galmeessina? It is directly debited to merchandise inventory jedha. Merchandise inventory jennee galmeessina directly jechuudha. Malee freight in or transportation in jennee galmeessinu jechuudha. Merchandise inventory jennee directly galmeessina. Salary immoo akkamitti galmeessa waan kana. Salary immoo akkamitti galmeessa. Transportation cost covered by the seller is part of the operating expense of seller jedha. Operating expense salary waan ta'eefi jedha. Salary akkamitti galmeessa? Akka selling expense itti galmeessa jechuudha. Transportation cost. Buyeriin akka inventory itti galmeeffataa jenne. Inventory jedheetu galmeeffata. Salary immoo selling expense jedhee galmeessa. So operating expense jalatti ramadamti jechuudha. Transportation costiin keenya. So yeroo galmeessu maal jedhee galmeessa? Freight out jedhee galmeessa jechuudha. Inni kun freight in jedhee galmeessa. Inni kun freight out or transportation out or delivery expense account kana galmeessa jechuudha. It is an expense account. It is account with debit balance jedha. Maaliif debit balance ta'e? Selling keenya hir'isaa jira waan ta'eef debit balance qabaata jechuudha. Isa kanaaf immoo inni hir'isa waan ta'eef debit balance qabaata jechuudha. Mee akkamitti akka galmeessinu kana haa ilaallu. Recording freight cost of buyer's book'edha. On June 10 jedha. Purchased a merchandise from MD company for bir 9,000 terms of FOB shipping point. FOB shipping point gaafa jedhu maal sinii galuu qaba? Buyeriitu transportation costii kaffalaa jira jettanii daftanii hubachuu qabdu. Juunii 10 kana paid freight of bir 500 on June 10 purchased from MD company. Meeshaa MD company kanarraa bitee kanaafi transportation cost yookiin freight hammam kaffale? 500 kaffale. Buyeriin jechuudha. Buyeriitu kaffala baay'ee iddoo kanatti beekuu qabdu sirriitti. Maaliif FOB shipping point waan ta'eef jechuudha. So isa kana akkamitti galmeessina? Predikii jalatti akkamitti galmeessina? Purchase jenneet meeqaan bite? 9,000 bite. Account payable jennee meeqa? 9,000 credit goona jechuudha.
meeqammoo inkar godhe pireedikii jala waan ta'eef inventorii jennee galmeessinu. Maal jennee galmeessina? Freightiin or transportation cost jennee galmeessina jennee dubbanneerra. Akkamitti galmeessina? Freightiin keenya transportation cost yookiin freightiin keenya meeqaan deebiit ta'a? 500 deebiit ta'a. Kaashiin keenya meeqaan krediit ta'a? 500 krediit ta'a jechuudha. Yeroo kanaa jechuudha. Perpetualii jalatti immoo merchandise inventory meeqa? 9,000. Account payable 9,000. Merchandise inventory keenya osoo amma dhumarratti inventory keenya calculate goone meeqa nuu dhufa? Inventory keenya beektu 9,000 ida'uu jettu 500 kana. Gatii transportation kana inventory keenya 9,500 ta'a jechuudha. As keessatti osoo dhumarratti inventory meeqa nuuf ta'a jettanii jechuudha. Maaliif? Transportation cost keenya baayeriin yeroo kaffalu maalidha? Akka inventory itti lakkaa jennee waan dubbanneef jechuudha. So perpetually jalatti merchandise inventory jennee 500 debit goona, cash jennee 500 credit goona jechuudha. Transportation cost galmeessu bifa kanaan galmeessan. Salariin immoo yeroo transportation kaffalu haa ilaallu mee. On June 5 jedhe solely merchandise to HD company at bir 10,000 term of for destination point. For destination point jechuun eenyu kaffaluu qaba jedha kun maal nutti agarsiisa? Salariin transportation cost akka kaffaluu qabu nutti agarsiisa jechuudha. The cost of merchandise was 8,500 jedha. Meeqaan gurguree 10,000 gurgure. Meeqaan immoo biteera 8,500 biteera. For destination point dha immoo. For destination point dha. Kanaaf iyyuu for destination point waan ta'eef meeqa kaffalee freight out or delivery expenses 400 jechuudha. On June 5 sale to HH company dha. So kan akkamitti galmeessina? Predikii jalatti account receivable meeqaan galmeessina? 10,000. Creditii meeqaan goona? Seelii keenya 10,000 credit goona jechuudha. Delivery expense jenna. Seeleriin gaafa kaffalummaa jechuudha. Delivery expense keenya 400 maal goona? Debit goona. Kaashii keenya creditii goona jechuudha 400. Perpetually jala immoo kotta. Perpetually jalatti immoo akkamitti galmeessina jechuudha. Account receivable keenya isa sale ta'e sana takka galmeessina, isa ittiin bitames takka galmeessina jechuudha. Account receivable keenya meeqaan debit goona? 10,000. Sale keenya meeqaan credit goona? 10,000 credit goona jechuudha. Cost of goods sold 8,500 gatiin bittaa sun jechuudha. Merchandise inventory meeqaan credit goona? 8,500. Ammoo intrii sadii nu barbaachisa gaa. Compound intrii dha baasonni. Intrii sadii nu barbaachisa jechuudha. Delivery expense keenya meeqaan goona ammoo intrii sadaffaan 400 debit goona, kaashii keenya 400 credit goona jechuudha. Akka kanaatti galmeessa jechuudha. Salariin bifa kanaan galmeessa jechuudha. Bifa kanaan qabachuu qabdu. Inni kabiraan dabalataan waan asinitti himu tokkoon qaba. Transportation cost kana keessatti jechuudha. Fakkeenya the seller may prepay the freight even though the term are for shipping point jedha. Kuni yaada akkamiiti? For shipping point gaafa jennu baayiriitu kaffaluu qabaan transportation cost. Garuu immoo seeleriin osoo dura kaffalee akkamitti galmeessuu qabna kan jedhudha. Yaada nama isinitti himuuf deemu jechuudha. The seller will then add the freight to the invoice. Maal godheedha? Yoo dursee kaffale amma kana jechuun for shipping point baayirii kaffaluu qabanne selleriin osoo kaffalee dursee jechuudha. Maal godha selleriin transportation kana osoo dursee kaffalee maal godha? Gatii gurgurtaa sanatti dabaleetu galmeeffata jechuudha. Gatii gurgurtaa sanatti dabalee galmeeffata jechuudha. The buyer debit merchandise inventory for total amount of invoice including the freight. Any discount term would not apply the prepaid freight. Freight sanarratti discountiin tokkoyyuu hojjetamuudha. Egaa amma fakkeenya kanarraan isinitti himama. Fakkeenya kana sirriitti ilaalu. To illustrate, assume that ABC company
sales merchandise as follow akka kanaatti gurgure juunii 20 kana jechuudha. ABC sold merchandise to company on account for $8,000 to 10 net 13 for shipping point gaafa jedhu baay'eetu kaffalaa jechuudha. ABC paid freight meeqa 300 which was added to the invoice jedha. The cost of merchandise sold was $7,000 jedha. Maal godhee 8,000 itti gurgure ABC kaampaaniin kaampaaniitti jechuudha. 210 net 30 dhaan termii akkasiitiin jechuudha. For shipping point eenyutu kaffaluu qaba? kaampaanii. Baayerii eenyudha? kaampaanii waan ta'eef jechuudha. Garuu ABC kaampaaniin seeleriin 300 dursee kaffalee jechuudha. Dursee kaffalee. So gatiin bittaa kun immoo dura meeqaan biteera? Meeshaa kana 7,000 biteera. Merchandise waan ta'eef bitee deebisee gurguraa waan ta'eef dursee meeqaan biteera ture? 7,000 biteera ture. So kana akkamitti galmeessina kan? Maal jenna sinitti fakkaate? Shipping term for shipping. Freight is prepaid by the seller on behalf of the buyer. The seller expects the seller maal gochuu qabare? Invoicing isaa 8,000 dha gatiin gurgurtaa sun. Kanaaf iyyuu hammam fudhachuu qaba? Freight sana itti dabalee fudhachuu qaba. Maal jedha gaammanni? Account receivable jedheeti gatiin inni ittiin gurgure 8,000 dha. Transportii meeqa kaffalee? Kan kaffaluu hin qabne kaffale waan ta'eef hammam fudhachuu qaba jechuudha. Gatii transportation sana itti dabalee irraa fudhachuu qaba jechuudha baayerii irraa. 8,000 kan ture sana maal jedha gaanna account receivable 300 transportation cost sana itti da'eet irraa fudhata. 8,800 account receivable debit godha seelii 8,000 dha. Kanaaf iyyuu kaashii jedhee immoo maal godha? Adda baasuuf jechuudha. Kaashii jedhee 300 credit godha. Seelii baayeriin immoo akkamitti galmeessuu qaba? Maaliif isa kaffaluu qaba waan ta'eef akkamitti galmeessuu qaba? Purchase jedhee 8,000 maal gochuu qaba? Debit gochuu qaba. Freightiin jechuun baayeriitu kaffalaa jira jechuudha. Maal jechuu qaba? Freightiin jedhee 300 dhaan debit gochuu qaba. Account payable keenya immoo meeqaan credit gochuu qaba jechuudha. 8,300 credit gochuu qaba jechuudha. Perpetually jalatti akkamitti akka galmeessu kunoo asirraa ilaalaa kana yoo jenne nugaa waa'ee transportation cost kanaa booddee maal ilaalla? Sale taxi kan jedhu. Sale taxi akkamitti sale taxiin akka kaffalamtu waliin ilaalla yookiin immoo akkamitti akka galmooftus waliin ilaalla jechuudha. Sale tax is a tax levied on sale on both cash and credit sale. Creditiinis haa gurguramu, kaashiinis haa gurguramu, dirqama kaashiin ni kaffalama. Taksiin ni kaffalama jechuudha. Yeroo exchangein yeroo gaggeeffamu jechuudha. Bittaa gurgurtaa yeroo gaggeeffamu taksiin ni galmaa. Kaashiis haa ta'u akka seerrii tan dalwaansi maal kaash discountii jennu sana miti inni kun kaashii sale taxiin kaashii aanis haa gurguramu creditiidhaan isaa gurguramu dirqama ni kaffalama jechuudha. Sale tax is computed based on the sale amount and added to the invoice jedha. Maal jedha? Hamma gurgurame sana irratti hundaa'eetidha kan inni compute yookiin calculate goonu jechuudha sale tax. Sale taxiin sun immoo invoice gatii gurgurtaa sana irratti dabalameetidha kan inni maal godhamu gurguramu jechuudha. Amma siniif gala yeroon fakkeenya fudhadhu. It is collected by the seller from the buyer and periodically submitted to the government. Maal godha? Selleriitu maal godha? Baayerii irraa sassaabeeti eenyuuf dabarsa jechuudha? Governmentiif jechuudha. Maal godha? Arguu dandeessu kana daily life keessatti. Amma gatiin meeshaa tokko 800 yoo ta'e
taaksiin immoo 200 yoo taate jechuudha. 200 yoo taate fakkeenyaaf uffata bittanii gatiin isaa 800 yoo ta'e taaksiin immoo 200 irra jira yoo ta'e amma seelerii meeqa jedhee isinitti gurgura jechuudha. Gatiin uffata kanaa meeqa jedhee isinitti gurgura? 1,000 jedhee isinitti gurgura jechuudha. 1,000 jedhee. Maaliif 200 sun immoo gatii taaksii sana cover gooti jechuudha. Gatiin uffata sanaa 800. 200 isheen isinitti dabalamte sun gatii taaksiiti jechuudha. Taaksii amma sinirraa fuudhee eenyutti dabarsachuudha? Isheen gatiin uffata sanaan fudhata. Isheen 200 sana immoo gavarnamentiif dabarsaa jechuudha. Taaksiidha waan ta'eef. Kana daily life keessatti arguu dandeessu. So akka kanaanidha. The government collect tax from the buyer through the seller. The seller act as a mediator between the buyer and the seller. Maalidha? Governmentiin taaksii buyer irraa akkamitti sassaaba? Seelerii fayyadameetudha jechuudha. Akkuma nama isinitti agarsiise kana seelerii fayyadameetu sassaabbata governmentiin buyer irraa. So yeroo seel taaksii galmeessinu fakkeenyaaf mee jedha. Sold merchandise on cash for bir 5,000 subject to 10 sale tax jedha. 10% sale tax. So meeshaa kana yeroo gurguru seeleriin akkamitti galmeessa? 5,500. Amma gatiin gurgurtaa waan sanaa 5,000dha. 5,000dha. Sale taxiin immoo meeqa jira? Persentii 10dha. Persentii compute kan goonu immoo hamma gurgurame sana irratti hundoofneetudha sale tax jechuudha. So akkamitti galmeessina? Persentiin 10 meeshaa gurgurame 5,000 kanaa meeqadha? 500dha. Kana jechuun 5,000 baay'isu 10% yoo ta'u 500 sinii dhufa. Amma maal jedha jechuudha? Seeleriin maal godha? Kaash jedheeti meeqaan debiit godha? Meeqa sinirraa fudhata jechuudha? 5,500. Seeliin immoo meeqadha? Gatiin gurgurtaa 500dha. Seel taaks peebiliin keenya gatiin taaksii sana 500dha jechuudha. Isheen 10% kunii gatii taaksiiti jechuudha. Kanaaf iyyuu ammanne meeqa sinirraa fuudha jechuudha? 5,500 jechuudha. 500 sun taaksiidha jechuudha. Akka kanaatti kan inni galmeessu. On accountii yoo galmeesse yoo gurgure immoo akkamitti galmeessa? Account receivable jedha. Account receivable jedhee 550 5,500 galmeessa dhiifama. Akkuma sanaan galmeessaa jechuudha. Account receivable jedha malee bakka kaashii sana account receivable jedha. Sanumaan galmeessaa jechuudha akkuma isa olii kanatti ilaalle. Egaa as keessatti May 7 irratti egaa amma akkamitti walii galeera yeroo on accountii yookiis immoo on accountii jechuun duubee yeroo gurguru 10% taaksiin hin jira. Tuuteen net 30dha. Tuuteen net 30dha kan wanni isaan galan. Kan isaan walii galanii gurguran on accountii kana jechuudha. May 7 kana maal jedha? Received merchandise with price of 1,000 returned by buyer from May 7 sales jedha. May 7 kana gurgureera manni kun jechuudha on accountii jechuudha. Isaa booddee isa keessa hammamtu deebi'ee meeshaa 1,000 gatiinsaa 1,000 ta'utu deebi'ee jechuudha. Maaliif? Defective or inferior quality waan qabuuf. Yeroo kana akkamitti galmeessina yoo jennu sale return and allowance keenya jechuudha. Bakka kanatti akkamitti galmeessina? Sale return and allowance jenneeti meeqa goona? 1,000 galmeessina. Sale tax payable jenneeti persentii 10 irratti hojjennaa jechuudha. Meeshitti deebite kana qofaa irratti hojjennaa jechuudha. 1,000tu deebi'ee isheerraa persentii 10 baasta. Persentiin 10 ishee meeqa? 100 jechuudha. Sale tax payable keenya 100 jechuudha. Meeshitti deebite sanaaf jechuudha. Account receivable keenya meeshaa deebite sanaaf maalidha? Meeqaan credit goona? Hir'achuu isaa mul'isuuf 1,100 credit goona jechuudha. Siniif galaa jira yaada. Amma gaa May 15 kana immoo May 15 kana irratti maal argate? Cash discount argate. Hin kaffale waan ta'eef yeroodhaan jechuudha. Maaliif? 5 irratti walii galanii
ifama May 7 irratti walii galanii tuuteen net sartiidhaan kaash diskaawuntii ni argataa jechuudha 15 irratti yoo kaffale 7 ida'u 10 17dha maalidha kaash diskaawunti pireediin keenya hamma guyyaa May 17ttidha garuu inni meeqatti kaffale 15 irratti waan kaffaleef kaash diskaawuntii ni argataa jechuudha so amma akkamitti galmeessinaree May 15 kana irratti maal goona 5,500 kanarraa 1,100 dura ishee deebite sana hir'isnaa jechuudha meeqa arganna isaa booddee meeqa arganna jechuudha 4,400 arganne jechuudha 4,400 isaa booddee taaksii irratti immoo maal diskaawuntiin hin hojjetamu jenneerra diskaawuntiin hin hojjetamu jenneerra 1,000 sana irraa hir'isnaa jechuudha kanaaf taaksiin hin hojjetamu waan ta'eef 1,000 sana irraa hir'isuu qabnaa jechuudha kanaaf yeroo 1,000 irraa hir'isnu 5,000 irraa 4,000 nu dhufaa jechuudha seel taaksiin hin hojjetamu taaksiin irratti hin hojjetamu waan ta'eef so kanaaf amma maal goona persentii 2,400 keenya 80 jechuudha maaliif kaash diskaawuntii keenya birrii 80 argannaa jechuudha yoo yeroodhaan kaffalle so hammam fudhata jechuudha taaksii hammam sassaabaa sababii return and allowance hin jiruuf taaksiin inni 500 sassaabamu isa sana jalatti ramadama waan ta'eef amma baayerii irraa hammam sassaaba jechuudha seel taaksii 4,000 kana 400 sassaaba baayeriin immoo seel diskaawuntii isaa hammam argata jechuudha birrii 80 argata yeroo kana yeroo walirraa hir'istan 4,000 hir'isuu 5,000 irraa 4,000 hir'isneerra maaliif 1,000 riitarni ta'e waan ta'eef 4,000 hir'isuu 80 ida'uu maaliif jenne seel taaksiidha waan ta'eef meeqanuu dhuftii walii gala 4,320 sassaabaa jechuudha seeleriin kaal jedheetu kanaaf 4,320 deebiit godhaa seel diskaawunteedhe 80 kireedii deebiit godhaa akkaawunt risiivabilii keenya immoo maal godhachuudha 4,400 deebiit godhaa jechuudha kanaaf seel taaksii akkamitti galmeessuu qabaa fi meeqa galmeessuu qabaa kan jedhu meeshaa gurgure sanaa fi maalidha 500 ture 1,000 waan deebi'eef ishee irratti 100tu jira kanaaf 400tti galteetti seel taaksiin keenya so akkamitti galmeessa seel taaksii hammam sassaabuu qaba jechuudha 400 sassaabuu qaba jechuudha seeleriin kanaaf yeroo galmeessu seel taaksii peebiliin keenya 400 deebiit goonaa kaashii keenya 400 kireediit goonaa jechuudha har'aaf kanuma irratti nu gahaa jechuudha paartii ittaanu walitti deebina akkuma beekamu chaanelii keenya share like subscribe gochuun nu jajjabeessaa nu cina dhaabadhaa isiniin jenna har'aaf kanuma irratti nu gahaa horaa bulaa